akkan bifan kanaan dura barerraa akka kanaan dura shaakal irraati calliseen waaqayyo galannisiifa ta'uu akkas akkas jennurraa waa'ee galataa akkanii yaadu na godhe achumaan sagalee waaqayyo irraa su'aa tokko ilaaluu yaade kanaaf galgala kana yoo waaqayyo jedhega daqiiqaa ishee nu kanatti humna galateeffannaan qabu walii wajjin hin ilaalu humna waaqayyoon galateeffachuun qabu yoo inni immoo humna galataa walii wajjin hin ilaalu yeroo galata jennu gaa maxaafa qulqulluu irraa bal'inaan waa'een galataa bal'atee dubbatee jira. An hamma sana hundumaa dubbachuu hin danda'u yoo inni yeroo hin qabu. Akkuma isiniin jedhe daqiiqaa yartuu waan dubbadhaa daqiiqaa 20 mallaadha bakka ta'ee fi deebi'ee immoo galata inni nu jennu kun waan dhallisnee barannee dhiifnee sun ta'inii hojii waan mul'achuu qabu guyyaa guyyaadhaa waan nu gochuu qabnu bakka ta'ee fi irra caalaa akka nuyi shaakallus akka nuyi gochuu qabnus waan barbaaduu fi baay'ee isaa hin dubbadhu jechuudha. Hammuma tokko luqqisa 2-3 tokko duwwaa fudhadheeni hammuma waaqayyo na gargaare haasaa mee obboleettiin koo silaa kadhatteetti anis kadhata gabaabaadhanii godha. Otuu gara kadhataatti lixinii macaafa faarfannaa boqonnaa 100 lakkoobsa 4 irra jiru walii wajjin dubbifannee kadhata gabaabaa godha. Boqonnaa 100 lakkoobsa 4 irra jiru nan dubbisa maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Akkana jedha. Galata galchuudhaanii gara balbala keessa isaatti jajachuudhaanis gara oobdii isaatti ol galaa. Galata galchuudhaan gara balbala keessa isaatti jajachuudhaanis gara oobdii isaatti ol galaa. Isaaf galata galchaa maqaa isaas eebbisaa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Faarsaa Daawit kanarraa waa'een galataa baay'ee barreeffamee jira. Iddoo kanarraa garuu kan adda isa godhu inni gara balbala keessa isaatti jedha. Deebi'ee immoo gara oobdii isaatti jedha. Gara balbala keessa isaatti gara oobdii isaatti jajachuudhaaf galataan ol galaa ol seenaa jedha Waaqayyo. Waa'ee kadhataa yeroo laallu galateeffachuun qaama kadhannaati bakka ta'eef akkasittiin dubbadde baay'ee gaafanna. Maaliif haalli keessa jirus rakkina baay'eetu jira, gidiraa baay'eetu jira. Yeroo hundaa waaqayyotti boonya, yeroo hundaa waaqayyoon hin kadhannaa, galgalaa gara maruu rukunnaa, hin gaafannaa. Waan baay'eetu jira. Mee macaafa qulqulluun immoo irra caala yeroo waaqayyoo wajjin walitti haasa'an kadhannaa isa jedhu keessaa tokko waaqayyoon yeroo galateeffachuu jira. Kanaaf illee namni yeroo sagantaa dursu amma galateeffannaa, amma qalbii diddiirrannaa, amma seexaneeffannaa jedhaniitu akka bakka sadan tokkotti qoodaniitu namootiin dubbatu. Sagalee waaqayyoo keessaa immoo gaafa ilaaltanii seera ba'uu boqonnaa 8 lakkoofsa 1 gaafa raxxanii ilaaltanii jecha tokkotu na dhibe jecha kana dubbisaan ture. Waaqayyoo yeroo sabni Israa'el biyya Gibxii keessa ture baay'ee gidirfamaa ture keessatti Musee yeroo kaasee akka mootichi biyya Gibxi saba kana gad lakkisuuf gaafatetti dhaqeeti itti naa himi ittiin jedhe. Maal jedhi jennaanii sabni kun naaf hojjetu gannaa lakkisi jedheera. Kutaa magan deebirtanii bakka biraas yeroo ilaaltanii baay'ee sabni kun aarsaa naaf dhiyeessu jedha. Aarsaa naaf dhiyeessu naaf hojjetu inni jedhu kuni namootumti kan inni uumamaniif kan inni jiraatanii fi kan waaqayyo nu filatee fi waaqayyoof ulfina akka laannuufidha. Waa biraa tokko hin jiru. Naaf hojjetu yeroo jedhu waaqayyoo mana jaarra miti, waaqayyoof dabooranna miti, waaqayyoo waa tokko goona miti. Ulfina isaaf ta'u, galata isaaf ta'u waaqayyoof galchine walitti dhufeenya gaarii waaqayyoo wajjin sabni kun akka inni qabaatu, birmadummaa akka inni qabaatu waaqayyoo barbaadeeti jechuudha. Kanaafiyyuu addunyaa rakkisaa fi cimaa keessa waaqayyoon galateeffachuun bara ammaa kana baay'ee yerootti namatti ulfaataa dhufe. Haa ta'u malee mootichi Daawit lafan amma isinii dubbisu kanaati maal jedhaa? Gara balbala keessa isaatti, gara oobdii isaatti galataaf isa jajachuudhaan ol galaa jedha. Gara keessa isaaf gara oobdii isaa jechuun argama waaqayyoo keessa jechuudha. Lafa argama waaqayyoo, ulfina waaqayyoo keessa jechuudha. Waaqayyoo wajjiniin baay'ee itti maxxanuudhaaf, baay'ee itti dhiyaachuudhaaf, waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya keenya cimsuudhaaf karaan tokkichi jiru maa inni hojjettanii waaqayyoon galateeffachuudha. Hundi keenya kanaaf uumamne waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon waaqummaa isaatiif, waaqayyoon
gochaa isaatiin waaqayyoon guddummaa isaatiin waaqayyoon waa baay'ee tarreessanii bukkee qabuu dandeessu. Galateeffachuun namarra jiraata. Dhugaa isaatti immoo gaafa deebinee ilaallu an jireenyuma koorraa ka'ee sana sirriitti beeraa har'a ganama lafaa ka'ee waaqayyoon galateeffachuu jedhu keessa goguuti. Wanti nuyi amaleeffanne tokko jira. Yeroo hundumaa sanbata ganama sanbata guddaa galgalasi yeroo kadhannu qabbanee wajjin mana keenya keessatti waan tokko kadhannu waaqayyoon galateeffannu waan nuti dhagahame baafnee buufneetu galateeffannu baay'ee gaarii. Inni har'a keessa koo dhufe garuu callisanii waaqayyoon galateeffachuu isa jedhu. Akkasumas waaqayyoon galateeffachuu isa jedhu. Macaafa qulqulluu gaafa raxxanii ilaaltan immoo dhuguma edaa waaqayyoon galateeffachuudhaaf uumamne. Waaqayyoof galateeffachuudhaafitu lammata dhalan. Waaqayyoon galateeffachuudhaafitu jiraachuu qabna. Maaliif yoo jettanii biyya lafaa kanarraati jireenya lafarraa fidnee gara mootummaa waaqayyoo lafa argama waaqayyoo keessa neeroo teenyusi hojiin amantootaa waa biraa tokko jiru. Galgalaaf ganama inni jedhu jiru bakka ta'ee fi yeroo hundumaa bara hamma baraatti waaqayyoof galata galchaa jiraachuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf waaqayyoon galateeffachuun ol waaqarratti illee kan nama dhumaatti fuudha. Achi waan kadhannu hin jiru. Maaliif rakkinni hin jiru? Maaliif gidiraan hin jiru? Maaliif imimmaan hin jiru? Maaliif dhiphinni hin jiru? Maaliif kanatu hir'atee kanatu qaawwee kanatu akka ta'een hin jiru? Fuudhuun hin jiru, heerumuun hin jiru, abbaa manaa hin jiru, haadha manaa hin jiru. Hunduu amaaraa uffatee qulqullootaa wajjiniin taa'ee waaqayyo gooftaa maccaa hoolicha ija isaatiin argee galgalaa ganama qulqulluu waaqayyo gooftaa maccaa jedhee faarsaa kan inni itti galateeffatudha. Hojii waaqarraati kan itti fuudha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf lafarratti iddoo ammaa kana gaa argama waaqayyoo keessa lixuu yoo barbaaddan, lafa oobdii isaa keessa lixuu yoo barbaaddan, lafa mana isaa keessa sagara keessaatti siquu yoo barbaaddanii galataan itti dhiyaadhaa iddoo kanatti. Kadhataan hin jiru. Yoo waammataan hin jiru. Waa'een kadhataa barumsa mataa isaa danda'e hin qabaatu. Kadhachuun jira. Itti machuun jira. Garuu jireenya kiristaanotaa keessatti kan madaalee jiru maa inni jettanii galateeffachuu inni jedhu madaan jiru. Namni kan inni galateeffatu darbee yenna laaltanii ta'ee yoonna deebiin kadhataa deebi'eef. Yoonna milkaa'ina jedhee wanta inni yaade tokko ta'eef. Isa akkasii hundumayyuu tun taane nyaata qopheessanii, tajaajilaa afeeranii, waan adda addaa godhanii, ollaa waamanii, waan adda addaa godhanii waaqayyoon hin galateeffatu. Waldaa tokko keessatti wanta inni tolutu jira. Yeroo lallabatu ga'anii mee waaqayyoo warri dhugaa baatan warri galateeffatan yeroo jedhanii achi abbaanii namooti galata galchu. Baay'ee innis paartii galataati. Garuu innan amma ilaalaa jiru kun humni galataa inni jedhu kuni maa inni galateeffachuudhaan kiristaanni bu'aa maalii argata? Jireenya galataa qabaachuudhaan maa inni nuyi kan nu argannu kiristaanaa kan jedhusi gara itti dhufnee inni ilaallachuudha. Kanaaf galata galchuu jechuun dhalluma jedhanii waan gaarummaa gooftaa duwwaa odeessu jechuudha. Gochaa gooftaa duwwaa odeessu lakkoofneef ta'uu hin dandeenyu bargate. Garuu ofumarraa kaane jireenya keenyarraa kaane nama galataa ta'uu hin dandeenyu. Gaaf tokko dubbadheera ta'ee hin beeku. Waggaa gara 16-7 naannoodhuma magaalaa Finfinnee kana jiraan lafa miillaan kaaneetu ganama deemnee lafatti baasii eeggatan yoo taaksii eeggatan nannaa dhannoo lafi nu jiraannu karaarraa fagoodha bakka ta'eef. Yeroo dhannu immoo karaan sun teessumni lafa isaa namaan ta'u. Irraan gadee tokko gadi buutaniitu irraa olee tokko ol baatu. Irraan gadichi yeroo gallu irraa olee ta'ee nu eega. Yeroo dhannu immoo irraaleen ol baanu irraan gadee ta'ee nu eega. Galas irraa olee qabna irraan gadee qabna. Dhaqas irraan gadee qabna irraa olee qabna. Ganama baanaa ganama shuubii yeroo baatan egaa irraan gadee sana gadi buunee irraa oleen isheen lafa baasiitti ol ba'anii baay'ee qomatti nama jetti dhaabbataadha qaxxalee dhaabbata. Wanti kun walitti hin citu hamma naannoo sana jiraannutti yeroo hundumaa jiraata. Irraa olee sana otuu deemutti irruu nama tokko wajjin callisnee deemna. Akka aadaa maal jechaa adeemna. Ol baanee achirra geenyee gaafa ol ba'uuf kaanu ani yeroo hundaa nama kanaa warra gina bakka ta'eefi yeroo hundaa ganama iddoo kana ga'ee kan humni namu kan amma yoomiitti kan akkasitti kanarra deema kan jedhu irraa olitti kanarratti jedhanitti. Akka jechuun gammadaa miti gungumaan jira jechuudha. Jibbaan jira jechuudha. Natti hin tolle jechuudha. Akka ba'aatti lakkaa jira jechuudha. Namni kun kan innaa seena dhiba. Hamma dhaabbata jireenya koo keessaan badu. Maal jedha namni suni ani immoo naan jedha. Ganama yeroo irraan gaditti kana gadi bu'ee irraan olee tebba kanatti ol qabadhu waaqayyo humna naa laatee miilla naa laatee kan akkasittiin ol ba'uusaa dinqisiifachaan ol baanaan jedha.
waan anaa ta'uu nabe. Calliseen yaade dhuguma iyyuu jedha. Yeroo tokko tokko nama jalaa dhossa namni tokko maal naa ta'eef hin galateeffadhan immoo. Ankoommoo maaltu naa deebi'e? Ankoommoo maaltu ta'e? Ani immoo maalirra hin gahe? Achuma noo jira. Barabaraan achumaan lafa dhiita. Akka karaabii lafa gabaanuu achumatti quucaree jira. Maaltu naa taanaan hin galateeffadhu warri jedhanii ija jabinaan isaa ta'an jiru. Anganama gaafa sanaa eega namichi sun akkannaan jedheeti hamma naannoo sanaa baanutti yeroo yebba sana dhufee yaabus yeroo galaa yeroo ol boosii hin guungumeen beeku. Guungumeen beeku. Saba Israa'elii yoo fudhattan baay'een isaanii lafa onaa keessatti kan isaan hafanii fi qooda galateeffachuu guungumuudhaan. Qooda galateeffachuu. Na galateeffadhaa naaf hojjedhaan nu waaqootti hin jedhee waaqayyo bifa dinqiidhaan kunuunsee yeroo inni geggeessan argina. Otuu lakkaa jedhanii eeguun garasa lakkaa'uu hin danda'u. Mannaafa jedhamu hin dhageenye malee jaan hin argine. Ijoollee nuti warra Israa'elotaa eega garaan diimaa ce'anii Yordaanositti dhiyaatan hin beekan turan dhaloota dura. Warri sun garuu waa'ee isaa qooda galateeffachuu yeroo isaan gunguman hin argine. Macaafa qulqulluu keessa. Kanaaf galateeffachuun yeroo hundaa waaqayyoon jajachuun waaqayyoon karaa galataatiin itti dhiyaachuun jireenya kiristinnaa keessatti immoo icha gurguddaa namaa fida. Yoo inni immoo humna cimaa namaa ta'a, hidhata guddaa namaa ta'a. Amma boloota koo warri amma na dhaggeeffachaa jirtan kun mee jireenya keessa kana ilaalaa. Irra guddeessaa annan galateeffadhamoo nan gungumaa. Garaa galataan qabamoo garaadhuma calliseedhuma waa waakkachuu waa gungumuu qaba. Obboleettii tokko yeroo hundaana dhibdi. Qabbanee wajji walii bilbiluu hin kadhatti. Qabbaneen isin kadhatti isheen isin kadhatti. Obboleettiin kun lafi isheen jiraattu naannoo isheen jiraattu asirraa fagoodha. Mijataa miti. Yeroo hundumaa na dhibdi. Baay'ee na toltis. Yeroo hundaa gaafuma afaan baafattu rakkoo maaliif jira? Natti tolee hin jira. Waaqayyoof galanna ta'u dhibeen tokko hin jiru. Waaqayyo jiraataan waaqayyo guddaan ilaati sama akka jettamanii waaqayyoon shakkin dhugaan siin jira. Waaqoosii wajjiniin jira. Isuma kaleessaatiin har'as jira. Jabaa jetti malee achiin boofasitti dhufee achiin gurraachisitti dhufee achiin gaarasitti dura dhaabbatee achiin gara dhufee hin jettu agarsiisa. Na dhibdi ana. Yeroo waaqoo namatti mul'isu waa'ee bofaa waa'ee gaaraa waa'ee allayyaan dubbannu jechuutti. Garuu yeroo hundaa pozitiivii. Yeroo hundaa fuuldurri ta'e baadha. Kanaaf yennuma kadhachuu baattillee noomaa jechuu baattillee maal rakkoo maaliif jira nama dhalaa waaqayyo akkuma kaleessaatu hundumaa cabsee dabarsaa kana godha kan itti mul'atee dubbattuuf keessa ta'e waaqayyo galataa dubbattuu hin beeku. Garuu namatti tola kan jedhe waaqayyoof galanni guddaadha ta'u. Kanaafitu addoo kanarraa fi faarsaa waaqayyoon jajachuuti jedha faarsaa dhibbarra inni jiru kuni gara argama waaqayyoo gara giddugaleessa waaqayyoo gara ulfina waaqayyoo gara waaqayyotti dhiyaachuu gara waaqayyotti maxxanuu yoo feetanii jajachuudhaaf galataan gara oobdii isaatti seenaadha waaqayyoo galanni guddaadha ta'u. Firoottan koo barri keenya isin dabarsitan barra amma keessa jiraachaa jiran har'a guddeessa galataan dhumaa jira moo calqistanii dhuma galgalaa ganama bakka. Eengaddaa namni tokko waa'ee kadhataa barsiisaan dhagaye. Bakka nuyi kan nu barre gajjenne yaa waaqayyo nuyi sana kana guuti kana dirrate kana ol buti kana gaddeebisi kana diriirsi kana cabsi kana kaasi kana bulleessi jenna malee jireenyi keenya beekee galata kee immoo hin jedhu jedheetu namni tokko isaa barsiisuu ilaala. Har'a ganama sawwaa isaa yaadan. Kanaaf abbanee wajjin kottumee waaqayyoon galateeffannaa. Bifa addaatiin na keessa taa'e waan tokko hin dubbannu. Nama uumamarraa dhangalaafnee galateeffannaa jedheenii wajjin galateeffanne ganama waaqayyoo galanni guddaan ta'u. Kanaaf anis firoota koo waa'ee galataa isinitti dubbachuu barbaade. Kakuu haaraa keessaati Tasalonqee boqonnaa 5:18 irraati nami baay'een kan itti waliin gallee nami baay'een kan hin jaallanne kutaa tokkotu jira. Garuu sagalee waaqayyootti falan qaba. Tasalonqee isa duraarraa akkana jedha. Boqonnaa 5:18 irraa. Waan hundumaatti waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan hin fedha. Ilaala. Waan hundumaatti waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan hin fedha hin barbaada sanarraa. Waan hundumaatti isa jiru dhaggeeffadhaa gama. Waan hundumaa jechuun gaariis gaarii kan hin taanes jechuudha. Fiixaan bahinsa illee kan lakkoofnu fiixaan bahinsa kan hin taanes jechuudha. Yeroo darbe nama tokkotu barsiisaa kanarratti barumsa bal'aa barsiisaa waan hundumaa waaqayyoon galateeffadhaa jechuun yoo miilli sin cabee nan cabee baga na cabsite jettanii galateeffachuu miti.
Yoo inni immoo mana koo diigame baga manni koo diigame ishoo jettanii galateeffachuu miti. Maarree jennaan yoo diigame satin beektaa yoo hin cabe satin beektaa beekumsa kee ala kun hin taane jechuudha waan hundumaatti waaqayyoon galateeffachuuni. Namni tokko kana jira nayyaradha waggaa dheeraan dura an kutaa kana luqqisa kana hin fudhadhu maal attamitti waaqayyoon waan hundumaatti galateeffadhan waan gaariitti hin galateeffadha malee waaqayyo waan gaarii hin taane attamitti galateeffama. Namni kuni waan akka waaqayyo waan gaarii hin taane namatti fiduutti fudhata. Waaqayyo waan gaarii hin taane namatti fidu namaaf iyyaadha. Waaqayyo waan gaarii hin taane garuu hin eeyyama yeroo tokko tokko. Hin eeyyama. Akkuma Iyyoobiin eeyyame. Yeroo seexanni qoruu barbaade hin eeyyame faqaada kenneef eeyyama kenneef godh ittiin jedheeni. Iyyoobachi keessatti garuu gaafa wanti irra gahu waaqayyo sinatti fide jedhee miti kan hin dubbatu. Waaqayyo waan hundumaatti gaariidha. Kanarraa fudhanneerra kunis hamaa kunis kana keessatti waaqayyo beekaa jedhee afaan isaatiin waaqanoo hin yakkine hin galateeffate jedha macaafa qulqulluun. Kanaaf yeroo haalli mijatu galateeffachuun nama dhibu. Yeroo dhukkubni hin jirre galateeffachuun nama dhibu. Yeroo fayyinni ta'u galateeffachuun nama dhibu. Yeroo mana ijaaru galateeffachuun nama dhibu. Yeroo waan taaraan nu dhibu galateeffachuun nama dhibu. Yeroo giraajuweeshinii galateeffachuun nama dhibu. Yeroo kadhannaan dafee deemu galateeffachuun nama dhibu. Yeroo faal'aan kanaa ta'u namni garuu qooda galateeffannaa isaa itti fufuu waaqayyo irratti dudda galee gungummiidhaan jireenya isaa bara isaa ofitti dheeressa. Waan hundumaatti yeroo jedhu gamaa jechuudha. Waaqayyo hunduma keessatti argama. God is in control jedhu warra akka jechuun haala hundumaa tokko tokkoon keenya keessa jiru keessa waaqayyo beeka. Rifeensa mataatii ka'ee hamma qeensa miilla keenyaatti wanta nurra ga'u keessatti waaqayyo beeka. Beekumtii waaqayyoo malee wanti anarra ga'u hin jiru. Beekumtii waaqayyoo malee warra tokko tokkoon keessa irra wanti ga'u hin jiru. Beeka waaqayyo. Yeroo tokko tokko beekuudhaan eega beekee nu ga'a. Eega argee nu ga'a. Maaliif beekumsi waaqayyoo daangaan qabu. Waaqayyo waaqa hundumaa beekuudha. Waaqayyo waaqa hundumaa danda'uudha. Waaqa hundumaa danda'u waaqa hundumaa beekuuni nu ijoolleessa warra dhiiga isaatiin bitame mitiiti. Namoota uummata gara bileenii saddeetitti dhiyaateera jedhamu uummata addunyaa warra bifa adda addaatiin jiraatu waaqa tokko tokkoon isaa beeka. Kan keenya immoo adda. Nu haame dhiiga isaatiin nu bitate bakka ta'e mucaa isaa nu godhate bakka ta'e. Kanaaf yeroo mana waaqoo keessa jiraannu galateeffachuu waan hundumaatti kan nu qabnu ati beektaa. Haalaan keessa jiru beektaa. Waan na mudate beektaa. Waan na mudachuuf jedhu beektaa. Hin argita. Waan borii miti, waan egerii miti, waan waggoota koo baraa fi hundumaa beektaa. Kanaaf iyyuu kana keessatti waaqayyoon waan hundumaatti galateeffachuu kan dandeenyu jenne beekumsa waaqayyoo sirrii kanatti amane duwwaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Namni baay'een bara isaa galataan utuu hin ta'in gungummiidhaan fixe. Jajachuu isa jedhu hin beeku. Waammachuu duwwaa beeku. Itti machuu duwwaa beeku. Rurrukutuu duwwaa beeku. Ittiyyuu duwwaa beeku. Dhiigni gara kootti iyyisiifan deebisaas jedhu duwwaa dubbisa. Balbala rukutu dhiiba namaas jedhu duwwaa beeku. Hammatti deebiftee mimmaan koratti eegutti yoo gaafachuu hin beeku hin dhiisa jedhu duwwaa beeku. Garuu waammataaf galataan immoo lafa argamataa barbaaddee isa wajjin ta'uu barbaaddee jajachuudhaaf galataan itti seeni jedhu mabadaa dhimmatti. Mee kottaa hin danda'amaati. Mee kottaa jireenya keessatti mee ilaalaa hin argitu wanta ta'u. Mee waaqayyoof galata galchaa bakka jiraattan haala jiraattan keessa jiraatanii. Mee wanti idinatti cime yoo jiraate waruma cimaa kana mataasaa waaqayyoo galata keeti jedhaati wantoota gara biraa lakkaa. Wantoota gara biraa lakkoofnu waan baay'ee qabnu. Ittan dhufa bu'aa humna galateeffannaas jedhu ittan dhuma. Luqaasii irraas dhannee gaafa kutaa tokko laallu Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 11 amma 19 irratti waan waaqayyo godheefis galateeffachuun akka danda'amu iddoo kanaan laalaa. Wangeela Luqaas boqonnaa kudha torbaa irratti jiru nan dubbisaa. Lakkoofsa 11 ka'ee amma 19tti nan dubbisa. Akkana jedha. Yesuus yommuu si'ii bartoota isaatiin 11 ka'ee na dhiifama naa godhaa. 11 ka'ee nan dubbisa. Yesuus Yerusaalem otuu dhaquu Samaariyaadhaaf Galiilaa keessa darbe. Akkuma inni ganda tokkotti galeenii namootni 10 dhukkuba lamxii kan dhukkubsatanii
اتلفن إسان فقود أبتني سقلي ساني ألفتني يا يسوس برسيسا نمار جدني يسوس سان لالي أقالو بوتت أفا لالجسا جدين إسان مو أقا أتو جراني إن قلان توكو إسان كيسا أكفاي أرجنان سقلي قدان واقعيون وقبا إيسا ديب إيقر يسوس إنو في ميل يسوس جراتي أدساتي لفت إيه إسا قلتي فت إني نما سماريا توري يسوس ديبسي namoota kudhantu qullaa'e salganuu meerrere isa ormaa kanarraa kana fi namni waaqayyoon qubaa dhiyeessu deebi'ee hin argamne jedhe Yesuus yommus namichaan ka'i amantiin kee si fayyiseera ittiin jedheeni jedha. Waaqayyo waan namaa godheefis galateeffachuun jira. Anarra amma naa ta'aa ture falmaan jiru. Yoo inni immoo sirrii mitichaan jiru. Galata gaa waaqayyo gochuu baatus galateeffachuun akka jiru waan hundumaa isa jedhu immoo Tasalonqees duraa boqonnaa shanirraa isinii dubbiseera lakkoofsa 18 irraa. Addoo kanatti immoo waaqayyo Kiristoos Yesuus utuu deemaa jiru namoota 12 argee gaaffii gaafannaan dhaqaa lubatti fargiisaa jedhee lubatti fargiisuu utuu deemanii hundi isaanii qullaa'anii isaan keessaa fayyuu gaafa argee of ilaalee sila wanti hin jirre ta'ee gaafa argu folok jedhee ofirra deebi'ee dhaqee miil adda isaatiin lafa dha'ee kan galata galchee nama Samaariyaa ture nama Oromoo ture. Meerree kan fayye nama 10 miti salganuu isaanii eessa dhaqee jira iddoo kanarraa. Waan waaqayyo nu godheefis galateeffachuun baay'ee gaarii. Isuma duumii kanarratti tajaajila duumii kanarratti namooti baay'ee yeroo galateeffatan nan gammada waaqos naa eebbisu. Waaqayyo beekaa dhagayeera rakkina qabu jennee dhiisuurraa galateeffachuun humna nuuf. Namicha kana laalaa isa namichi samma kana laalaa warri kaan achumaan sokkan inni kun eebbatti dabala argate maal jedhee dhaqi fayyiteetta amantiin kee si fayyiseera. Fayyina isaa mirkanaa'eef namicha kana. Kan jara sanaa maal ta'e jedhu humbeen masaafa qulqulluun hin dubbatu. Haa ta'u malee galateeffannaadhaaf deebi'ee jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akkuma isiniin jedhe waa'ee galataa baay'isee dubbisee fixuu hin danda'u. Hullaa warri galateeffannaan ijaajjanii diinota isaanii waaqayyo lolee meeqaan meeqatu. Waaqayyo abboomee galateeffadhaa ittiin jedhee. Mi'a lolaa bitadhaa, qawwee bitadhaa, meeshaa bitadhaa jedhee miti mooticha Iyyoosaa fixiin. Seenaa baraasa lammaffaa boqonnaa 20 jira. Meeshaa bitadhaa kana qophaa mishii qotadhaa caljiidhaan galateeffadhaa. Waan an godhu laalaa. Isa booddee mi'a geexii uffatanii mi'a gaarii uffatanii yeroo galateeffatanii diinota isaanii waaqa yeroo walitti deebisu hin argine. Isa kaasuun barbaanne. Haa ta'u malee kutootuma malaalleetti hundoofne maa inni humni galateeffannaare. Galateeffannaarraa humna maalii argannaa? Galateeffannaarraa bu'aa maalii arganna yeroo jennu waaqayyoon warra galateeffannu yeroo taanu waaqayyoon warra galateeffannu yeroo taanu ilaalchi keenya waakkachuurra ilaalchi keenya hir'uu keenya laalluurra guutuu keenya nama lakkoofnu taana. Galateeffachuun maal humna maalii nuu kenna jettanii hir'ina keenya akka nuyi hin lakkoofne nu godha. Hir'ina lakkaa yoonaan jettan ammoo waan baay'ina lakkaa. Galgala magaalaa kana keessa nan deema sa'aatii tokko fa'aa tokko wayifaan deema. Socho'uun qaba bakka ta'eef dulluman nan ri'a fayyummaa nan barbaada. Waaqayyoof galanna ta'u. Kanaaf yeroo deemu kana waa baay'een ilaalan ture kaleessa kan isin. Hir'ina keenya duwwaarratti akka nuyi hin xiyyeeffanneef humna arganna. Amma naa lakkaa jettan akka namaa deessanii kun hin jiru, kun naan taane, sun naan taane, kun naan taane, kun naan taane inni waan lakkuun waan baay'ee qabu. Yeroo waaqayyoon galateeffattan garuu humna hir'ina lakkaa'utu hin ta'in humna guutummaa isa waaqayyo isinii godhetu ila. Guungumne jira warqee.
jira dubbadhaa. Guutummaa guutuu akka lakkaa'u gootu waakkachuu irraa nu eega. Akka nu hin gungumne nu godha. Dhuguman isiniin jedha. Waaqayyo waan inni nu godhe waan baay'ee lakkoofne qilleensa lakkaa'uu dandeenya. Deemuma jiraachuu keenya lakkaa'uu dandeenya. Abdii qabna. Harki keenyan hojjeta, miilli keenyan hojjeta. Namooti baay'een amma makiinaan dhabe jedhaniitu gungumu. Makiinaan dhabuun inni hir'ina ilaalcha hir'ina garuu miilla qabna. Lafa dhaquu barbaanne immoo hafnee hin beekne. Gabaabsaan deema. Yeroo waaqayyoon galateeffattanii hir'ina keessan utuu hin ta'in guutummaa keessan ilaalu. Isa waaqa isinii godhe lakkooftu bakka ta'eef. Waaqa waan inni godhe ilaaltu bakka ta'eef. Biyya lafaa kanarratti akka inni waan uume, baala uume, waan adda addaa uume kana gaafa laaltan akka isa galateeffattan godha. Qilleensa kana gaafa laaltan humna galateeffachuu kun humni nuu kennu. Hir'ina lakkaa'urraa waaqachuurraa gara waan waaqayyoo nuu godhe irratti humna ittiin xiyyeeffannu ilaalcha keenya luucceessa jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf ilaalchi keenya hin sirrata jechuudha. Gadi duwwaa ilaalutu hin ta'in ol ilaaluu nu dandeessa. Hir'ina lakkaa'uu duwwaatu hin ta'in waan waaqayyoon nu godhes akka ilaalu nu godha. Yeroo waaqayyoon galateeffannu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf wantoota haala cimaa hin fakkaanne keessa teenye illee akka nuyi waaqayyoon haalaan deemnatu hin ta'in waaqayyoon haala gararraa ta'u akka ilaalu nu godha. Haala yoo ilaaltan baay'ee rakkisaadha. Sammuun namaa yeroo hundaa shakkii qaba. Sammuun namaa waaqayyoon badaa namanu hin shakka. Haala ilaalama akka ta'eef. Ammannaa waaqayyoon siifan kenna sin eebbisa jedhee eessaan si eebbisa attamitti si eebbisa lootarii siifa ammoo namatu waa si ergamoo jedheetu lakkaa'utti kaasamuun nama. Gaafa callistanii garuu waaqayyo qaba. Waaqayyo arjaadha jettanii haala gararraa sin taa'edha. Humna haala gararraa kan nu ittiin argannu waaqayyoon galateeffachuudha. Haala keessa jirtan keessaa kan ittiin baatan. Hiyyoo isin marse keessaa kan ittiin baatan. Wanta wal xaxaa isinitti fakkaate keessaa kan ittiin baatanii waaqa guddaa akka qabdan beektanii isa guddina isa isin jiru gararraa akka inni jiru gaafa bartanii ati jirta jennee gaafa galateeffannu otuma haalli sun jiru jireenyi keenya keessi keenya wanta nu rakkise gararraa nu taasisa. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Deebi'ee walitti dhufeenya waaqayyoo wajjin nuyi qabnullee nuu cimsa. Sila isinii dubbiseera. Faarsaa 104 argama waaqayyoo namni jibbu hin jiru. Oobdii waaqayyoo namni jibbu hin jiru. Waaqayyootti maxxanuu namni jibbu hin jiru. Waaqayyootti siquu namni jibbu hin jiru. Waaqayyoo irraa waa dhaga'uu namni jibbu hin jiru. Waaqayyo akka Musee wajjin haasa'e utuu wajjin haasa'e namni jibbu hin jiru. Addoo kanatti gara keessa isaatti mana qulqullummaa isaatti gara oobdii isaatti siquun barbaaddaa eeyyee jajachuudhaaf galataan gara sanatti adeemii jedha faarsaa Daawit boqonnaa 100. Kanaaf tokkummaa waaqayyoo wajjin qabnu. Hariiroo waaqayyoo wajjin qabnu. Mucummaan waaqayyo nuu kenne sun irra caala nuyi waaqayyo wajjin akka haasofnu yoo barbaanne waaqayyoon galateeffachuudha. Waaqayyo gannaa lakkisi dhaqeenaaf hojjetu sabni kun yeroo jiru qonna qotuu fi dhaqamti. Aarsaa dhiyeessaaf isa galateeffata. Ulfina isaaf laata. Aarsaa gubatu kennaaf. Waaqayyoon waaqa isaa galateeffata. Isichi keessaa isa baasee galateeffata. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Deebi'ee immoo humni galateeffannaadhaan argamu irra caala waaqayyo irratti akka hirkanu nu godha. Irra caala waaqayyo irratti akka hirkanu. Maaliif waaqayyoon yeroo nuyi galateeffannu waaqayyoon waan xinnoo irratti jireenya jirutti yeroo galateeffannu waaqayyoon immoo waan guddaa irratti nu eebbisaa adeema. Calliseedhuma miti. Na galateeffadhaa kan inni jedhe. Waa'ee Iyyosaafit mooticha Iyyosaafit faa ilaalaa. Dhaabbatanii duula isaanitti dhufe mootota isaan balleessuu dhufe kana galataa yeroo irra darbanii borgaa waa'ee galateeffannaaf iddoo isaan kennan ilaalaa amma akka inni waaqootti isaan bute. Amma akka waaqayyoo waaqni isaanii meeshaa lolaatti kan hirkanne meeshaan waaqayyotti lolu adda akka ta'e yeroo baranii borsaa kan qaban keessatti irra caala waaqayyoo akka isaan hirkatan isaan taasisa. Waan hundumaa keessatti waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf obboloota galateeffannaan humna qaba. Galateeffannaan walitti dhufeenya waaqayyoo wajjin nuyi qabnu akka nu jabeessinu humna ittiin jabeessinu nu ta'a. Galateeffannaan qooda hir'ina ilaallee guungumnu waaqa isa hundaa danda'u qabaannee isa gararraa guutuu wanta nu lakkoofnee akka keessi keenya ilaalchi keenya ittiin waaqayyoo wajjin ta'u ilaalcha keenya nuu qajeelcha humna ittiin qajeelchu nuu kenna. Namoota tokko tokkotuma nyaatu guunguma. Otuma mana jiru guunguma.
Otu xaafii manaan dhumin obbaa keenya ji'attaan moo maal nyaannaa jedhas jiru nyaateen beeku. Otu qarshii kiisiin fixinitu kun minyaa'eera sun minyaa'eera tam ta'an jedhu. Kaleessa hin jiraachise waaqoon jiraachise harka waaqa warra jiraan jedhu. Galanni siifa ta'u kunoo jiraachisaa jirtaan jedhu. Bara koo waggaa 30 40 50 60 lakkaa warri 20 lakkaa bara amma jiraattan kan ofii jiraattan seenaa waaqoon sun jiraachise. Homaa waan itti hirkannu tokko hin qabnu. Beekumsi keenyas waan tokko miti. Qabeenyi keessatti waan tokko miti. Dandeettiin keenyas waaqayyoon waan tokko miti. Tokkoof tokko kan nu jiraachise boris kan nu jiraachisu waaqayyoodha. Kanaaf hoore isarratti hirkachuu yoo barbaaddan galgalaa ganamee waaqayyoon galateeffadhaa. Mee harkuma sinii kennuu isaa galateeffadhaa. Gurra sinii kennuu isaa galateeffadhaa. Afaan sinii kennuu isaa galateeffadhaa. Dhaabni keenya kun akkaataan itti wal qabatee qindaa'ee waaqayyootti qindeessa yeroon callisee yaadu adda dhiba. Waaqayyoon hin galateeffatu. Qooda dhukkuba of keessatti yaadu. Duddi koo mana dhukkuba. Mataa koo cabsuu barbaadu. Iji koo sirriitti nan argu. Miilli koo badanaan ejjetu. Miilla kana na qabe. Dudda kana na qabe. Qooda jennu. Hin akkamaminaa isaan kadhatinaa jechuutti hin jiru. Mee waaqayyoon yaadaa hir'ina keessan isin bira jiru irraanfachuu barbaaddan. Mee wantoota isin marsee waan waaqa isinii godhe hundumaa yaadaa galateeffadhaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Yeroo haalli mijatu duwwaa miti. Yeroo waa isinii ta'u duwwaa miti. Yeroo waan isa dhageenya baay'ee rakkisaa jira. Gooftaan isinaa eebbisu galatoomaa ulfaadhaa. Egaa dhiifama cicciteessa jiru baay'ee waan gargar ciccitee wanta hafe tokko jira. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u waaqa isinaa eebbisu eebbifamaa.